Milkaa'insa yoo barbaadde tuqaawwan armaan gadii kana hordofi. Jireenya kee keessatti yeroo dorgomtutti waca namoota si deeggaranii akkasumas waca namoota si mormanii hin dhaggeeffatin. Waca namoota si jajanii yeroo dhaggeeffattutti miira of tuulummaa anatu caalaatu sitti dhaga'ama. Yeroo kana immoo dorgommii keetiif xiyyeeffannoo kennuu dhiiftee waca namoota si jajanii dhaggeeffattu. Kana booda injifatamuun kee waan olu miti. Waca namoota si tuffatanii yookiin si mormanii yeroo dhaggeeffattutti immoo jechoota isaan siin jedhan maqaa isaan sitti moggaasan mogolee si buusa. Atis kana booda abdii kutannaa aariif kan kana fakkaatantu sitti dhaga'ama. Kun immoo mogolee kee si buusuudhaan akka ati dorgomtee hin injifanne taasisa. Seenaa gabaabaa tokkoon siif hima. Yeroo tokko tuuti atileetotaa baay'een dorgommii dirree fiigichaatti seenan. Akkuma fiigichi eegaleen namoonni fiigichicha sana daawwachaa jiran wacuu eegalan. Kaan hin jechu, kaan hin tuffatu. Garuu isaan keessaa namni tokko hunda isaanii dursuu eegale. Namni baay'een namicha isa durse sana hin jechu, baay'een immoo hin tuffatu turan. Inni garuu dursuu isaa ittuma fufe. Sa'aatii muraasa booda fiigichichi olaantummaa namichaan xumurame. Erga fiigichichi xumurameen booddee gaazexeessitoonni akkamittiin akka inni injifate gaafachuuf gara isaatti didichan. Garuu namtichi gurri isaa duudaa ture. Akkas jechuun namoota isa giyyaa turanis namoota isa tuffataa turanis inni hin dhageenye jechuudha. Kanaaf atis dursuu yoo barbaadde duudaa ta'i. Seenaa kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Chaanalii kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan akkasumas illee viidiyoon kun kan isinitti tole like gochuudhaan akka nu jajjabeessitan kabajaan isin gaafanna. Nagaan turaa.